sadenu oggantooti waraana kudhanii tokko keessa sagal Oromoo maqaa isaanii san yaa mudan sun dirqama keenya waan qabnuun uummata keenya baraaruudhaaf sun jaalalli si bini dirqama keenya Makarto daftoota kiyya bakka irratti nagee kan snaaka wechaarus video biraati wal tireebne tan katti gammadde abdii udaan sirraa qabaa namoonni channel kana afaan ta'e yoo jiraatan subscribe gochuun dagatina mallattoo notification tuqaasii barbaada yaadoo qabaatan comment barreessan ko beekamu gaa gidduu kana kabaja ayyaana Adawaa kun injifannoo Adawaa waggaa 127 kan kabajaa turre gaa injifannoo ayyaana Adawaati hunda keessan gee jechuun barbaada keessumattuu uummata Oromoo saba Oromoo bagetti ni singe bagetti nuge jechuun barbaada way gaafa ayyaanni Adawaa ka'u Hacaaluudha kan nuti dursine yaadan yoo kan sammuu keenya keessa dhufu maaliif seenaa awwaalame seenaa jirri waan Oromoon hojjete gootummaa isaa fudhateen waan Oromoon loleen injifannoo keenya hundumaa kan ittiin boonu isaanii kan dhaqee lolee injifatu Oromoodha waan illee gaa maqaa fudhachuudha barbaadu isaanii injifannoo nama harkaa saamuu barbaadu sanii fi Adawaa irratti moo qooda olaanaa kan fudhate uummata Oromooti akkuma Oromoo qooda olaanaa fudhate immoo keessumattuu gootonni Oromoo qooda olaanaa fudhatan immoo kan yeroo jalqabaatti baasee uummatatti himee Hacaaluu Hundeessaa jechuudha saniif Adawaa Hacaaluu Hundeessaan kan wal fakkeessu kanadha keessumattuu Adawaan gaafa dhufu Hacaaluu Hundeessaati kan sammuu keenya keessa dhufu kabaja ayyaana Adawaas immoo irra guddeessa yeroo Hacaaluun jiru bareeda ture yeroos baay'ee namatti tola ture namni stage sochoosee uummataan onnoomsee yookiin seenaa ittimaa Oromoo barsiisaa ayyaana kana kabaju yeroo jalqabaatti Hacaaluu Hundeessaa ture saniif uummata Oromootti dabarseetu gaa kan inni deeme uummata Oromoo immoo haala gaariin kabajaati jira kabajinni baranaas baay'ee namatti tola haala gaariin kabajameetu jira Hacaaluu Hundeessaና አድዋን ምን አገናኛቸው የብዙዎች ጥያቄ ነው ነገሩ እንደዚህ ነው ከ5 እና ከ6 ዓመት በፊት የኦሮሞ ህዝብን ጨምሮ አብዛኛው ብሔረሰብ የአድዋ ድል ላይ የሆነ ድርሻ እንዳለው አያውቅም ነበር የዛሬ 4 ዓመት ገደማ ነው Hacaaluu Hundeessaa ከ200 የማያንሱ ፈረሶችን ሰብስቦ መሃል ሀገር ሸገር ከተመ የአድዋ ድል ላይ የኦሮሞ ህዝብ ያንበሳውን ድርሻ ተጫውቷል ሲል የጀግኖችን ስም እያነሳ እየሸለለ ለኦሮሞ ህዝብ ታሪኩን አስተማረው የኦሮሞ ህዝብም ከዛን ቀን ጀምሮ የአድዋ ድል ላይ ድርሻ እንዳለውና የራሱ ባህል እንዳለው አርጎ ማክበር ጀመረ ለዛ ነው Hacaaluና አድዋን የምናገናኘው ሮፍናን እንደዚህ ብሏል ሁሉም ትውልድ አድዋለሁ የኔም ማለት ላይ ነው እንዳለው ሮፍናን እኛም አድዋለን የኛ አድዋ Hacaaluu ልባችን waan Adawaa kun yeroo baay'ee dhugumattuu yeroo dur yeroo kabajamu waa'een kan Amaara qofadha kan inni fakkaatu maaliif akkas godhanii bocani seenaa sana yookiin waan dur ture sana gara saba isaanii waan ofii lolanii injifataniitti kan isaan seenaa bocanii keessi uummata barsiisaa dhufanii barri immoo galagaltoota egaa seenaa rimni hin nyaatu akka Hacaaluu Hundeessaa jedhee saniif seenaan immoo dhugaan isaa gaafa ba'u immoo akka jiruun uummatuma Oromooti kan dhumaati parsantii guddaadhaanii keessumattuu jeneraalota 12 turan keessaa 9 Oromoodha kan jedhe yeroo jalqabaatiif nutti himee Hacaaluu Hundeessaa jechuudha saniif Hacaaluun nama seenaa dhugaa baasedha seenaa Oromoo awwaalame boolla baasedha nama keessin eenyummaa keenya seenaa keenya gootota Oromoo isaan maqaa jijjiiranii keessin ofitti waaman hundumaa gara eenyummaa isaanii jalqabaatti deebisee yookiin akka isaan Oromoo ta'an nutti himedha saniif Hacaaluu yoomiyyuu yeroo Adawaan ka'u Hacaaluutti yaadan lol godhame lol Adawaa ka godhame keessatti loli baay'ee Adawaa qofatti hin godhamne bakka sadii godhame loli jalqaba gaalan baraage ambalaage jedham gubbaa godhame loli kaan Adawaa irra godhame loli sadeessoon ammoo wanni irra godhame Maqalee irra godhame lol kan sadeenu oggantooti waraana kudhanii tokko keessa sagal Oromoo maqaa isaanii san yaamuu danda'a fi Tawraarii Gabayyoo Gaaboo Gurmuu Oromoo fi Tawraarii Habta Goorgis Dinagdee Oromoo Dagazmaach Baalcha Saafoo Oromoo Raas Gugsa Walee Oromoo Raas Mokkonna Walda Mikaa'el Guddisaa Oromoo Raas Mahammad Ali yookaan Mikaa'el Ali Abbaa Diyyaasu Oromoo wallooti jeneraaloti guguddoon tanjaan kanaan alatti ammoo Dagazmaach Garasu Dhukii Oromoo Waallisooti jechuudha warraaf dajaneefa saddeet naa tokko maqaan isaa irraanfadhee jechuudha soo amma irratti maal godhanii loli kun jalqabee lol guddayya guyyaa qara Kayitaaliif Itoophiyaa walaat gaal ambalaa gerra guyyaa guutuuf wallola oolanii fi Tawraarii Gabayyoo Gaaboo Gurmuu achitti jeefame fi Tawraarii Gabayyoo Gaaboo Gurmuu kufeennaan ittaansee ilmo Oromoo biraatti irra fuudhee jechuudha ilmo Dagazmaach Baalcha Saafoo irra fuudhee loluun bakka sun Titaalii baasee jira jechuudha kan qofaan hin dhaaban lol gaaf Maqalee fudhachuu dandeetta lol gaaf Maqalee irratti
generaaloti dhumat sadi oromoo jechuu dandeetta loli xumura ka godham lol maqaleeti lol maqalee sunirratti generaaloti dhumat agamsin jedhe sadeenu oromoo generaal guddayaan jalqaban balaa girra du'a afuri taane eegisuun obbaate jechuu kanaafi lol kanarratti loltoota 100 tirmaate kanaana fardeen 17 tirmaate fardeen 17 sun keessa percentage 95 jiddu galeessa Oromiyaa yookaan Oromoo jiddu galeessam qubattanaan of Finfinnee kan keessa baatee jiru. Soolol kan guutuma guutuut umni namaallee umni fardeenillee jeneraalotaallee kalolaatur Oromoo jedhee. Qooda fardeen Oromoo irratti Hacaaluu Hundeessaa waggaa 3 dura gaaf biyya turre yeroo fardeen qabatee ayyaana kana Finfinneetti kabajame irratti yaada dhiyeesseetu ture. Barreessitooti Faranjiis baay'een jedhanii jiran waa'ee waraana kanaa yoo dubbatan The Flood of Oromo Horsemen at Adwa barruu jedhu bakkeewwan garaagaraatti argaa ture. Fardeen giddugaleessaa fardeen tuulamaan kun gaafa waraana Adwaatiif deeman duumessa fakkaatu jedhan warri xaaliyaanii warri waraana gitawa gama xaaliyaaniitiin lolaa turanii. Gaanjifannoo har'a argamee gaajirra keessi utaaltee ejjirri fala fidan kana ragaa jeneraalota Oromoo keen gootota Oromooti kan akkasitti dadhabee injifannoo kana argamsiisee itti wareegamee lafeetti cabee yookiin itti dhumeeti gaa ummati Oromoo kumaatamaan fardeensaa kumaatamaatti dhabamaniiti kan isaan keessi lolatti bobba'anii injifannoo kana argamsiisan jechuudha. Kanaaf Oromoon ga'ee guddaa yookiin ga'ee leencaa kan inni qabu asirratti baruu ni dandeessa jechuudha. Kana booda adawwaan kan keenya adawwaan injifannoo keenya inni hundi keenya fudhannetti kan kana booda kabajuu qabnu jechuudha. Saniif Oromoon illee akka durii miti duruu yeroo baay'ee isaan qofadha kan kabajuu kan fala fiduu siidaatti naannee maraatu garuu inni yeroo sumayyuu hillolle jedhama namichi siidaa isaatti naannaan suni hillolle yeroo sumoonni bataskaana keessa ture yeroo jedhamutu jira seenaa dhugaansa gaafa boba'u jechuudha. Maaliif mootiin durumayyuu loltoota erga malee yookiin jeneraalota erga malee ofiisaati beedirree hin naqu jechuudha. Sanii fi kan gahee guddaa taphatee gootota Oromooti. Jeneraalota 12 keessaa salgan Oromoodha. Fardeen Oromoo fi uummata Oromoo naannoo Finfinnee kana jiraatu dhagaa kan naqee lolee injifannoodha guddaa argamsiise jechuudha. Gabraatiin immoo uummata keenya Booranaa hongeedhaan dhumaa jiraniif gargaarsi hedduun godhamaa jira. Abbootiin qabeenyaa hedduun walitti dhufaniiti kan isaan birrii hedduu kaffalanii uummataaf nyaata waan uummata dandamachiisu hundumaa geessaa jiran yookiin gargaarsa gochaa jiran sun hedduu namatti tola. Namoota hedduu argineerraa dhugaan abbootiin qabeenyaa Oromoo hagas mara baay'atu hin seene bakka miliyoona hundumtuu miliyoona 5 miliyoona 10 miliyoona 5 miliyoona 50 akkeessidha kan kennu jechuudha. Uummata hundumtuu tokkummaadhaan kan inni uummata Booranaa hangafa keenya gargaaraa jiru kun cimsee itti fufuu qaba. Gabraatiin immoo asii arsooti keenyas immoo koonsartii qopheessaa jiru. Koonsartii sana irratti tikeettii kuttanii akka koonsartii sana hirmaattanii uummata Booranaa gargaartan siin jechuu barbaada. Sun dirqama keenya waan qabnuun uummata keenya baraaruudhaaf sun jaalalli si bini dirqama keenya. Lammataa immoo mee uummataan waa fidaa jechuurra dura nuti qooda keenya haa baanu inni yeroo qamadas waan jalqabe qaba booda waan namni hundi godhu sleeping wajjin. Maal anuu himuu nan danda'a. Qamarree qarshii 100 akkaawuntii gaafa banu galchee jira. Ati 200 galchitee jirta. Hin galchin 200 ganaa si caalan galcha. Narraa qaba. Kalee guyyaa galchees jira gaanta Adaamaa fatte kan hin galche. Taani amma koonsartiin qophaa'ee jira. Buukii kan iddoo daddaatti baay'ee namooti baay'ee gargaartu guddaa galatoomaa dhugaa galanni keessan guddaadha uummata Oromoo biraa galata guddaa qaba. Biraatiin immoo maqaa Booranaatiin egaa namooti saamicha gaggeessaa jiran jiru akkaawuntii sobaa bananii TikTok irratti argataniitu yoo ta'e dheengadda sinii fideen ture akkaawuntii sobaa bananii TikTok irra namooti birrii saamaa jiran jiru akkaawuntii kanarratti gashanii namoota gashiisaa jiran jiru. Darbees immoo namooti katamaa keessatti namooti beekamtiin qabne yookiin Oromoo ta'uuf illee hin mallee gargaarsa uummata Booranaatiin jettuun dubartoota bobbaasee namooti saamicha gaggeessaa jiru viidiyoo kana ilaala. በቦረና ስም የሚሰበሰበው ነገር ማንኛውም ነገር ትጠይቁበታላችሁ። ምክንያቱም አነሳለሁ ለምን እንደሆነ ታውቃለሽ? ማስረጃ መረጃ የከየት እንደተነሳችሁ ያለ በቦረና ስም ብር የምትለቅሙት በምን ምክንያት ነው ብር የምትለቅሙት? ቪዲዮ አርግልኝ እንደው ቪዲዮ ያረኩልኝ መሰረት ገመቹ ያው ከገንደገዳ እሺ መሰረት ገመቹ እንጂ ደግሞ ደውለሽ አታነጋግሪው እንደ ከብራለ ከገንደገዳ ክፍለ ከተማው ለምን ወረቃ ማተብ አድርጎ አልሰጧችሁም? ማስኒን ከነን ማተብ ጎዴ ነምኒ ወሪ ኑቤካ ወሪ ሲምቤኮ ሚቴ አኩማ ከሰኒ ነሞኒ ብራ ደመኒ ቦረና ጉራ የለኒ ዮ ብሪ ጉራ ነው
እኛ ከቤታችን የወጣነው እኮ ለዚህ መስዋዕት ይኸውልሽ ጥሩም ሆነ መጥፎ አዳምጪኝ ጥሩም ሆነ መጥፎ የሆነ ነገር ሲሰራ በቦረና ስም ሲሰራ አንተ ከወንድሞቻችን 10 ብር 20 ብር ማስረጃ አስፈላጊ ነገር ነው ደረሰኝ ኢምቤከም ወመነምኒ ነምቶክ ነመለመቴ ነመሰዲቬ ደፍተር ባዲ መቃነ መገል ሜሴ ብር ይሰሳዩ ኡጉማ ገሻ ጅራከና ሞዱመ ቢዝነስ ይመታ ሳቲ ባግር ካናንዶ ማልጎቻቱ ኡመተ ከና ኡጉማ ኢማነምኒ ኩን namni ko gaafa amma keemmoo waan akkasii gochuu kanaan doo maal gochaa ture hawaasa keessatti fudhatama akkamii qaba namni kuni yookiin immoo eeyya mataa isaa gandarraa baafatamee beekamtii godhataniiti kan nassaabu amma yoo ta'e gruupiin uumamaa jiru beekamtii qabu namoota sadii walitti dhufanii akkaawuntii bananii birrii sassaabaa jiru namoota amanamoo namoota uummataaf kanaan doo quuqama sabaa qaban isaanii walitti qabaniiti kan gargaarsi birrii isaaniitti kennee bakka bu'iinsa amanummaa isaan gargaaraa jiru garuu keessi mandara keessaa abban barbaade bee karaatti bee booranaaf jedhe birrii nama harkaa gurre jechuun dhuguma booranaaf gashaaf dhiisa isaa waaqna beeku neef yoo dhuguma booranaaf dhiphatanii ga'ee makeenya raawwanna yookiin beekaanus dirqama keenya raawwanna garuu uummata kana gargaara jedhanii okay bareedaadha maaliif waaqayyo isaan gargaaru garuu hin beekamu namni immoo inama namu bara kana jirri kun garuu waan natti hin fakkaatu ana maan namni wala faaqee uummata booranaaf jedhee katama keessatti birrii sassaabu kuni sanuu beekamtiin qabanii ganda isaanii irratti mara eenyummaan qabanii wanti beekamaa jiru jechuudha sanii waan akkasii roof qusaddaa uummata keenya bira haadha abbanuun si jechuu barbaada caught in a good romance Caught in a good romance. Garu fazeri buama tu, karena jaramin sari kana kawa kada. Ho. Caught in a good romance. Fazal warratti be kana fataadha isini fide dosto ke video sif kale kana fakkaata akkati boartan abdi guddaan sirra qaba namoonni gammaad subscribe godhaa daawwachaa subscribe godhachuun barbaada yaada qabaattan comment barreessaa yeroo biraa video biraatiin godhatti deebinutti nagaan tura